Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Galiilaa irraatii gara laga Yordaanos harka Yohaannisitti cuuphamuudhaaf dhufe. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala biyyoota garaagaraatti kan argamtan maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii? Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Baga jala bultii ayyaana cuuphaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara kanaatiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Harka Yohaannisitti cuuphamuudhaaf Galiilaa irraatii gara Yordaanos dhufee jedha. Wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 kaasnee dubbii sagalee Waaqayyoo jiru waliitiin hin ilaalla. Egaa kaayyoo fi karoorri ayyaanni cuuphaan taabonni Waaqayyoo teessoo isaa kabajaa irraati ka'ee gara lagaa itti deemu inni guddaan, inni jalqabaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Galiilaa irraa ka'ee gara laga Yordaanos cuuphaadhaaf dhufuu isaa, gara laga Yordaanositti imaluu isaa, deemuu isaa, godaanuu isaa kan ilaallu. Fakkeenyi isaa guddaanis kanarraatii qabeetu taabonni Waaqayyoo, taabotonni Waaqayyoo teessoo isaaniirraatii ka'anii gara lagaatti kan deeman lagoota eebbisuudhaaf, mandaroota eebbisuudhaaf, biyyoota eebbisuutii fi fakkeenyi guddaan isa kanadha. Maarreegaa ayyaana kataraa yookiin immoo jala bultii ayyaana cuuphaatiin wal qabatee yeroo baay'ee gahaad kan jedhamu kan beekamu ni jira. Maarree wanti wal falmisiisaa namoonni baay'een ayyaanni dhalootaa yookiin immoo ayyaanni dhalachuu gooftaa keenya yookiin immoo gannaa gahaadii qabaa. Lakki ayyaanni gannaa yookiin immoo dhaloota gooftaa keenya gahaadii hin qabu. Gahaadii kan qabu ayyaana dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha jedhanii yeroo isaan wal falmanii fi yaada isaanitti fakkaate garaa garaa yommuu isaan dhiyeessan namoota baay'ee ni argina jechaadha. Kanaaf egaa gannaatu gahaadii qabamoo ayyaana cuuphaatu yookiin immoo kataraatu gahaadii qabamoo maalidha kan jedhu hunda dursa yaada kana irratti yaadota wal falmisiisaa gurguddoo lamman kana ilaalle. Gahaad inni jedhu sun jecha afaan Gi'izii gaafa ta'u, jecha afaan Oromiffaatti immoo mul'achuu, afaan Amaariffaatiin immoo maggalat kan jennu sana kan of keessaa qabudha. Waa'ee mul'achuu Waaqayyoo gaafa ilaallu kakuu moofaa keessatti mana Sillaaseetti, mana Abrahaamitti Sillaasonni argamanii ifaan ifatti mul'atanii Abrahaam keessummoota jaarsolii gurguddoo sadan itti fakkaatee mul'atee keessumsiisira. Isaan dura immoo Museen fa'aa, saniin booda Museen fa'aa kan akka Yaaqoob fa'aa Waaqayyoo qaamaatiin hin beekne, jechaan garuu ni beeku turan, hojii isaatiin ni beeku turan, sagalee isaatiin ni beeku turan. Gara kakuu haaraatti gaafa dhufnu garuu waa'een mul'achuu Waaqayyoo yookiin immoo maggalata kan jennu kun egaa amma qaamaan kan hin argamne hanga kana gaa amma kana gaa kana fakkaata sana fakkaata jennee dubbachuu yoo baannuyyuu Waaqayyoo bakkaan daangessine kaa'uu yoo baannuyyuu qulqulleetti dubaroo Maariyaam sirna qulqulleessaa ishee qiddaasee Maariyaam irratti maal jedha? Yeማይወሰነውን ወሰንሽው jedha. Kan hin daangoofne daangeessite jedheetu kaa'ee jira. Kana jechuun Waaqni lafaaf samii guutee iddoo hundumaatti argamu kun garaa Maariyaam ishee dhiphoo keessatti dhiphina kana irraatti dhalachuun isaa ammam nama dinqaa jedhee kaa'ee waan jiruuti.
waa'ee mul'achuu Waaqayyootti gaafa deebinu garuu dhalachuun gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos fooniin addunyaa irratti mul'achuun isaa kun isa jalqabaati. Kakuu haaraa keessatti fooniin dhalachuu mul'achuun tajaajila inni waggaa 33 ji'a 6 qabu sana ifatti kan agarsiise yoo ta'uyyuu mul'achuun isaa kan inni eegale nam tokko amma kana ga'a sana fakkaata amala akkasii qaba qaama akkasii qaba jennee dubbachuudhaaf erga dhalatee deemuu eegaleetiin booda saniin kee dura garaa haadha isaa keessatti nama tokko gadameessa haadha isaa keessatti amma nagaa sana fakkaata amma nagaa jennee dubbachuun hin danda'amu. Erga dhalatee deemee socho'uu eegaleen booda abaloo akkasidha bifni isaa kana fakkaata diimaadha gabaabaadha dheeraadha jennee haasa'uu kan dandeenyu. Maarra egaa ni jalqabaa waa'ee mul'achuu Kiristoos ayyaana dhalootaa yoo ta'uyyuu gahaadiin kun garuu mul'achuun isaa kun garuu gahaadii jechuun magaalatti kan jennu waa'ee mul'achuu Waaqayyootiin sababeeffannee kan soomnu jechaadha. Maarree egaa ayyaana dhalootaa yookiin immoo ayyaana gannaa waa'ee magaalatti isaa mul'achuu isaa kan inni isa dhorku ayyaanni kun soomiiwwan labsii mana kiristaanaa torban keessaati. Soomiiwwan labsii mana kiristaanaa torban keessaati. Gahaadiin yookiin immoo soomni gannaa sooma labsi kiristaanni hundumaa soomuu sagaduu qabu dirqama mana kiristaanaa seera 5 keessaati. Sooma gannaa yookiin immoo sooma raajotaa kan jennu kana. Maarree gaamma maaliif Waaqayyoo haa mul'atu iyyuu malee Waaqayyoo haa dhalatu iyyuu malee sooma raajotaa kana gahaadii hin qabu jechaadha. Maaliif gahaadii hin qabu? Kana jechuun Waaqayyoo hin mul'anne Waaqayyoo hin dhalanne jechuu otoo hin ta'iitiin kaleessa soomaan torbee 2 fi ji'a 1 fi torbee 2 akka soomnu manni kiristaanaa seera hojjettee waan isheen turteef kiristaana kan ta'e ani Kiristoosin duukaan bu'u ani Kiristoosin amaneera kan jedhu hundu soomuu akka qabu seera manni kiristaanaa tumtee waan turteefi namni san soomne gaafa jala bultii ayyaana dhaloota gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa ta'u qofa fayyee waan hin oolleefi gannaan gahaadii qaba jedhamee guyyaa tokkoof hin soomamu. Yoo soomne ji'a tokkoof torbee 2 soomuu akka qabnuu fi hundi keenya kana beekuu akka qabnu asirratti beekuun barbaachisaadha. Deebisnee garuu ayyaana cuuphaa irratti wanti beekuu qabnu waa'ee mul'achuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos jala bultii ayyaana cuuphaatiin wal qabatee guyyaan kun soominis haa oolu soominis ooluu haa baatu. Kana jechuun ayyaanni cuuphaa wixata kibxata kamisa sanbata dilbata guyyoota soomin hin jirre yeroo soomii malee guyyoota soomin hin jirre arfan kana jala bultiin ayyaana cuuphaa yoo ta'e guyyaan kun hin soomamaa jechaadha. Guyyaan kam? Guyyaan kataraa kun jala bultii ayyaana cuuphaa kun waggaa waggaatiin waazemaan isaa guyyaan tokko sun soomii isaa ta'u soomii ta'uu isaa baatu hin soomama. Fakkeenyaatiif ayyaanni kataraa yookiin jala bultiin ayyaana cuuphaa otoo roobii ta'eeti roobii sana soomamaa oola. Jala bultiin ayyaana cuuphaa otoo kamisa ta'eeti kamisa sana soomamaa oola. Fakkeenyaatiif ayyaana dhalootaas haa ta'u ayyaana gannaas haa ta'u ayyaana cuuphaas haa ta'u soomiirra yoo oole hin nyaatama moo hin nyaatamuudha. Fakkeenyaatiif cuuphaan roobiif jimaata yoo oole guyyaan kun hin nyaatama. Jijjiirama isaa yookiin immoo guyyaa sana garuu guyyaa tokko kan duubaa sana hin soomna. Kan gannaa garuu warri sooman itti fufanii soomu warri immoo soomaa hin turre guyyaa tokko soomanii waan hin fayyineefi waggaa waggaatiin beekamuu kan qabu baratamuu kan qabu ayyaanni kataraa jala bultiin ayyaana cuuphaa waggaa waggaatiin ni soomamaa gahaadii qaba. Gahaadii kan jedhu sun egaa Waaqayyoon ilma namaa isa bade sana shira daabiloosiin irratti hojjetame sana diiguuf fashaleessuuf barbadeessuuf kabaja ulfina ilma namaa isa jalqabaa sana deebisuudhaaf gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos fooniin mul'ate akkuma qulqullichi Yohaannis ergaa isaa
isa tokkoffaa boqonnaa 9 irratti shira daabiloosiin hojii daabiloosiin diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ate jedhe akkuma inni kaa'e sana shira daabiloos ilmaan namaa irratti hojjete sana diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo dhalateera, dhalachuunsaa mul'achuudha, cuuphameera, cuuphamuun isaa mul'achuudha, itti aanee gaara Dabra Taaboor irratti mul'achuun isaa mul'achuu isaati. Kanaatiif kana wal qabate yaadonni ka'an ayyaana cuuphaa moo ayyaana qillee yookiin immoo ayyaana gannaatu gahaadii qaba kan jedhuudhaaf kanaan booda barnoota kana dhaggeeffanne namoota yaada kan hin hubanne harri tsoomiidha moo tsoomii miti gannaan baranaa guyyaan akkasii gaafi waazimaa hin soomama moo hin soomamu gaafa ayyaana kataraa yookiin jala bultii ayyaana cuuphaa hin soomama moo hin soomamu jedhamee yaada ka'u gaaffii ka'u sana hambisuutiif yaada ka'u gaaffii ka'u hambisuutiif barnoota kana bu'uurumarraati dhaggeeffachuun barsiisa mana kiristaanaa keenya hubachuun kan nuuf hin galle immoo gaafachuun abboolirraa hubachuu barachuun barbaachisaadha. Kanaafidha wangeelli keenya abboolii gaafadhu sitti himu jaarsolii gaafadhu si hubachiisu jedhee macaafni keenya kan inni dubbatuuf isa kanadha. Yaada wal'aa fi keessumaa orma otoo hin ta'in amantoonni otoo isaaniif hin galiin waggaa waggaatiin kaasan kun gaaffii waggaa waggaatiin ka'u kana bu'uurumarraatii deebiitti ilaannee ayyaana kana bifa kanaatiin kabajuun barbaachisaadha. Egaa amma gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos biyyoota jiran keessaa yookiin immoo galaanota jiran irraati Galiilaarraa ka'ee Yordaanos, Paasifik jira, Hindiin jira, galaanonni gurguddoon addunyaa irratti beekaman jiru. Maarree inni maaliif lagoota kana file laga Yordaanosiitiin maaliif file kan jedhu yaadni ka'uu danda'a. Itti aanee immoo Waaqayyoon bishaaniin maaliif cuuphame? Waaqayyoo waggaa 30tti maaliif cuuphame? Kan jedhu kana yaada baay'ee falmisiisaa fi mormisiisaa ta'e kanarrattis deebii bal'aa kutaa itti aanu kutaa 63ffaatiin barnoota keenya ni ilaalla. Maaliif gaggabaabsine ilaalla? Namni yaada gabaabaa irraatii ergaa gabaabaa fudhatee akka baratuuf ammoo dheerachaa jiru wal nuffisiisuun akka hin dhufne barnoota kana gabaabsine daqiiqaa kana kanaatiin isiniitiif dabarsina. Isinis kana dhaggeeffattanii hiriyoota keessaniif obboloota keessaniif sheer gootanii barnoota kanan akka jiraattan Waaqayyo isinis hunduma keenya nu haa gargaaru. Keessumaa maaliif bishaaniin cuuphame? Maaliif waggaa 30tti cuuphame? Lagni Yordaanos maaliif filatame? Lagoonni kaanoo jiru kan jedhu sana deebii bal'aa kan itti kennu ta'uusaa kutaa 63ffaatiin nu eega. Waaqayyo hunda keenya